raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Akaakuu moggaasa maqaa fardeenii fi meeshaalee fardaa. Yooyyaa ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota sagantaa nadhii aadaa torbanitti yeroo hundumaa sa'aatii kanatti kan isiniif dhiyeessinu qophii keenya nadhii aadaa mata duree armaan olii kanarratti qabannee dhufneerraa nu caqasaa. Kan qopheesse Lammii Jabeessati, Gulaalaan Duubee Wayyeessaa, kan isin biraan ga'u moo'an Gurmechaa Gammachuuti. Fardi seenaa fi aadaa Oromoo keessatti bakka addaa qaba. Hariiroon fardaa fi Oromoo gidduu jirus baay'ee adda. Oromoon durii kaasee yeroo waraanaa gaddaa fi gammachuu fardatti dhimma ba'a. Akkuma seenattuu gaanfa Afrikaa kanatti Itoophiyaayyuu dabalatee fardatti dursee dhimma ba'uu kan eegale Oromoo ta'uu seenatu ragaadha. Fakkeenyaaf sosochiin Oromoon biyya isaa deebifachuuf jaarraa 16ffaatti adeemsisee fi waraanni Adawaa otoo fardi Oromoo hin jiru ta'ee hin milkaa'u ture. Uummanni Oromoo farda isaa ni jaalata, ni kunuunsa, ni soora, ni obaasa. Akka ijoollee isaatiitti ilaalas. Iddoo bultii isaallee akka roobni hin tuqnetti mijeesse fi bulcha. Hawaasi Oromoo yommuu fardi dafqetti laga buusee dhagna isaa bishaan hin dhiqa. Hamaan kamiyyuu akka farda isaa argatu ni eeyyamu. Okaa haamee nyaachisa. Garbuu, shaamamee fi kan biroos yoo ofii manaa hin qabu ta'ee biteellee nyaachisa. Kanuma bu'uura godhachuun sagantaa nadhii aadaa har'aa keessatti mata duree akaakuu moggaasa maqaa fardaa fi meeshaalee fardeenii jedhu kana jalatti hariiroo cimaa Oromoon beelada manaa keessaa farda waliin qabuu fi kabajaa fi jaalala fardaaf qabu akkasumas akkaataa Oromoo farda faayu keessaa muraasa akka armaan gaditti isiniif dhiyeessu jaalanneerra. Farda collee. Akaakuun fardeenii keessaa fardi colleen isa tokko. Fardi colleen kan haalaan leenji'ee fi si'aayina qabu, kan garmalee fiigu akkasumas kan abboomamu yoo garmaaman kan fardi biraa isa hin dhaqqabne jechuudha. Akaakuu fardaa isa kana abbaaf fardaa hedduu isa soora, isa jaalatasi.
sababni isaa hamaa jalaa dheessee ittiin ba'uudhaaf hamaa fiigee ittiin dhaqqabuudhaaf kallattii barbaadetti naannessee yeroo sirna awwaalchaa ittiin himuudhaaf waan leenji'aa ta'eef jechuudha. Akaakuun fardaa kun gaafa gugsii fardeenii, gaafa fardaan himii sirna awwaalchaa, gaafa lolatti ittiin bobba'anitti ittiin tajaajilamuu malee namoota dhukkubsatan, dubartoota umuriin isaanii sokke yookaan dulloomaniif hin oolchan. Sababni isaa farda dadhabaa yookiin daagii ta'a jedhamee waan amanamuufi. Farda baataa. Akaakuun fardaa inni kun ammoo farda waan adda addaa itti fe'uudhaaf tajaajilu. Midhaan mana baaburaa geessanii kan ittiin daaksifatan akaakuu fardaa isa kanaani. Akaakuun fardaa inni kun kan hedduu fiigicha hin dandeenye, kan garaan gadi guddate, kan suuta deemuu jaalatu, yoo hedduu garafan malee daddafee achi nama jalaa kan hin siqne, dhukkubsataa fi namni dadhabaan illee akaakuu fardaa kanaatiin mana yaalaa fi bakka adda addaa ittiin adeemu. Sababni isaas akaakuun fardaa inni kun wareeree yookaan dammaqeellee kan nama hin kuffifne waan ta'eef gadi dhiisanii duuba deemanii oofu. Akaakuu fardaa isa kanaan hin himamu. Sababni isaa gara itti deemi jedhanitti ariitii barbaachiseen waan hin deemneefi. Farda qalaamaa. Fardi qalaamaan kan saalan dhaltuu taate fi hormaataaf tajaajiltu. Yeroo ishiin rimaa hin taanetti fe'iisaaf illee itti tajaajilamu. Akaakuun farda kanaa yeroo fardaan himitti dhimma ittiin ba'an. Sababni isaa akka fardeen kaanii dandeessee hin fiigdu, kallattii barbaadametti ariitii barbaadameen tole jettee waan hin deemneef hin tajaajilamani. Yeroo hedduu fardi kun yaabbiidhaaf hin tajaajiltu. Darbee darbee garuu akkuma farda baataa kanaa namoota dhukkubsatanii fi dulloomaniif tajaajila hin kenniti. Suuta jettee waan deemtuuf jechuudha. Haa ta'u malee yeroo rimaatti tajaajila homaatuu hin kennitu. Farda cidhoo. Fardi cidhoon akaakuu fardaa keessaa isa tokko. Saalaan fardi cidhoon kormaa ta'ee umuriidhaan xiqqoo kan ta'e, kan hin kolaafamin jiru, kan garmaamaaf hin leenjineedha. Fardi cidhoon fardaan himii sirna awwaalchaa irratti hin tajaajiltu. Sababni isaa waan hin leenjinee fi kallattii barbaadametti waan hin deemneefi. Fardi kun yeroo baay'ee gaanaaf deemti, yeroodhaanis gara qe'eetti hin galtu. Akaakuun farda kanaa yaabbiidhaafis fe'iisaafis kan hin tajaajilleedha. Gama biraatiin ammoo fardi meeshaa isaatiin miidhaga. Farda malees abbaan fardaa meeshaa uffatuu fi qabatu qaba. Miini yookiin meeshaalee fardaa hedduu murteessaadha. Akkaataa hawaasni Oromoo itti amanutti fardi mi'a isaa malee miini fardaa farda malee hin miidhagu. Meeshaaleen fardaa kunneenis kanneen armaan gadiiti. Fuuloo. Fuuloon akaakuu mi'a fardaa keessaa isa tokko kan ta'ee fi akkuma maqaa isaarraa hubachuun danda'amutti fuula fardaa irratti waan godhamuuf kanarraa ka'ee maqaan isaa fuuloo jedhame. Gara barbaachisaa ta'etti oofuudhaa fi qajeelchuudhaaf tajaajila. Kunis fuulaa fi mataa fardaa walitti kan qabu. Meeshaa fardaa kun bareedina fardaallee ni dabala jedhamee amanama. Luugama yookiin cancala. Luugamni sibiila irraa kan hojjetamu ta'ee farda to'achuudhaaf kallattii barbaadanitti oofuudhaaf ariitii fardichaa to'achuudhaaf meeshaa hedduu murteessoo ta'an keessaa isa tokko. Luugamni kun afaan fardaa keessa galee bitaa fi mirgaan fo'aa furdaa kan gogaarraa yookaan pilaastika salphaatti cituu hin dandeenyeef fo'amee qophaa'een gama fardaarra naannawee qaba. Innis afaan fardaa keessa waan galuuf akka fardi alaffatee hin ciccirreef sibiila irraa tolfama. Ammas luugama sibiilaa kanatti karaa bitaa fi mirgaa hidhamuudhaan luugamichi akka fardarraa hin buuneef gara mataatti gurra fardaa duuban kan olidhu ni jira. Kunis teepha irraa hojjetama. Harkisaa. Mi'a fardaa keessaa harkisaan isa tokko. Harkisaan kunis morma fardaarratti kan hidhamu ta'ee teepha yookaan wadaroo furdaa fi cituu hin dandeenye irraa hojjetamuu danda'a. Harkisaan kun yeroo abbaa fardaa farda isaarraa bu'ee lafoo deemu harkisaa kana qabatee gara fuula duraatti waan harkisuuf maqaan isaallee kanumarraa madde. Harkisaan kun yommuu abbaa fardaa farda isaarraa fagaatee deemuu barbaade harkisaa kana garaa jala baasee miila fardaa duubaatti hidhee biraa deema. Kunis takaaluu yookiin sakaaluu jedhama. Kun ammoo fardichi ol jedhee fagaatee akka hin deemneef isa gargaara. Yoo akkanatti hidhamee naannoo itti hidhame sana naannawee dheeda malee fagaatee hin deemu. Yeroo baay'ee fiixee harkisaa kanaatti muka gabaabduu ishii tolchanii itti hidhu. Farda sana yeroo harkisan muka kana qabanii harkisu waan ta'eef hedduu tajaajilti. Meeshaa fardaa keessaa maatamni isa tokko ta'ee teephaa fi fooyaa jabina qaburraa hojjetama. Kunis kuula halluu addaa garaa qabuun bareedee mataa fardaa karaa gurra duuban gadi bu'ee hanga morma jalaatti fulla'a. Fardi maataba kana yommuu godhatee adeemuu hedduu bareeda. Mataan fardaa akkuma socho'uun kuulli kunis socho'aa waan ta'eef. Kooraa. Kooraan mi'a fardaa keessaa kan hedduu barbaachisaa ta'ee fi murteessaadha.
Iddoon tajaajila isaatis dugda fardaarra ta'ee akkaataa abbaan fardaa irra taa'uuf kan mijate. Kooraan kunis meeshaalee kanneen akka mukaa, teephaa, fo'aa, gogaa yookiin kallee fa'aarraa hojjetamee mija'a. Kooraan dursaa fi duuboo yookiin hirkoo qaba. Dursaan akka namni koorarra taa'u gara morma fardaatti hin furgifamneef, hirkoon ammoo haga tokko haga dugda nama irra taa'uu ukee qabuuf tolfama. Kooraan kun wayita hojjetamutti akkaataa dugda fardaatii fi gaangootti ta'utti bitaa fi mirgaan golboobee hojjetama. Inni golboobee hojjetame kunis akka irraan abbaa fardaa jalaan farda yookaan gaangoo hin quuqnetti irraa fi jalaan kallee hoolaa yookiin re'ee rifeensa ofirraa qabuun itti naannawee hodhama. Kooraan akka abbaa fardaa yookiin nama yaabbatu sana hin kuffifneef gama fuula duraatiin mataa kooraa yookiin gugsaa, gara duubatiin duuba kooraa karaa bitaa fi mirgaan faanaan itti godhamanii hojjetamu. Kanaan alattis akka kooraan kun fardatti hin naannofneef teepni kallattii adda addaatiin dhufee itti hidhamu ni jira. Kana wal simachiisuudhaaf teepni kallattii adda addaatiin itti rarra'us ni jira. Qomoo. Qomoonis mi'a fardaa keessaa tokko kan ta'ee fi qoma fardaarratti kan hidhamu. Tajaajilli isaatis akka kooraan fardarraa gara duubatti hin deebineef cimsee kan qabudha. Qomoon kunis kan inni irraa hojjetamu teepha funyoo jabaataa fi cituu hin dandeenye irraa hojjetama. Kunis halluu adda addaatiin kan miidhagee hojjetamudha. Yeroo hojjetamu kanattis akkaataa fuula fardaa seensisuu danda'uun dameen adda addaa bitaa fi mirgaan itti bahee qophaa'a. Yommuu kuula halluu garaagaraa qabu itti dabalanii qopheessan bareedina fardaallee baay'ee dabala, namoonni ilaalanis hedduu hawwatu. Uddeellaan qaama mi'a fardaa keessaa tokko kan ta'edha. Kan inni irraa hojjetamu teepha yookiin funyoo halluu adda addaatiin miidhagfame irraa hojjetama. Uddeellaan kooraa duubatti kan argamuu fi kooraan gara fuula duraatti akka hin deemneef hedduu kan tajaajiludha. Uddeellaan duubaan eegee fardaatti qabsiifamee bitaa fi mirga lamaaniin kan argamuu fi akkaataa kuulli itti hidhamuu danda'utti caacculee gadi rarra'an bitaa fi mirgaan qaba. Caacculeen kunniin ammoo dheerinaan wal caala. Dheeratti aanee gabaabaa, gabaabatti aanee dheeraa ta'ee hojjetama. Garajaleenis mi'a fardaa keessaa isa tokko. Kan irraa hojjetamus teepharraayi. Kunis akkuma maqaa isaa irraa hubachuun danda'amutti garaa fardaa jala naannawee kooraa gara fardaatti gadi hidhee qaba. Kun ammoo kooraan akka garangalleef hedduu gargaara. Faanaan akka faana miila namaa seensisuu danda'utti jalaan sibiila irraa ka'ee hanga kooratti ammoo teephaan kooratti hidhamee hojjetama. Dheerinni isaa hanga dheerina miila abbaa fardaatiin safaramee hojjetama. Gilaashii yookiin gilaasha. Gilaashiin uffata miidhagaa fi bareedaa irraa hojjetama. Faayidaan isaas kooraan akka teessuma yookiin hudduu nama farda yaabbatuu hin quuqneef yaadamee kan hojjetamudha. Gilaashiin kun fuulduraa fi duubaan uraan itti hojjetamee hafaa fi karaa uraa hafee fi kana kooratti gadi maxxanee irra taa'ama. Gilaashiin uffata baaqqa irraa osoo hin taane uffata dachaa hedduu irraa qophaa'a. Kunis akka nama farda yaabbatu sana hin quuqneef hedduu tajaajila. Baladiin gilaashii irratti asii gadi kan uwwifamu ta'ee kan hedduu bareedu. Kunis uffata haphii yookiin gogaa weennii fa'arraa baddaarraan uwwisanii kan itti tajaajilamanidha. Baladiin kun halluu garaagaraa waan qabuuf hedduu nama hawwata. Qarbaan sibiila irraa kan hojjetamu ta'ee meeshaalee fardaa garaagaraa wal qabsiisuudhaan fardatti hidhuuf kan fayyadudha. Kunis kooraa fi uddeellaa, kooraa fi garajalee, kooraa fi qomoo akkasumas fuuloo fi luugamni akka fardarraa hin buune fardarratti hidhuuf gargaara. Birrii bisiin akkaataa qabeenya abbaa fardaarratti hundaa'ee kan hojjetamudha. Kunis fuuloo, qomoo fi uddeella irratti hodhamee bareedina mi'a fardaatiif hedduu kan tajaajiludha. Mi'oota kanneen irratti kan hodhamus akkaatuma qabeenya abbaatti ta'a. Kunis sibiila irraa, birrii irraa, naasa irraa, meetirraa fi warqee irraa hojjetamuu danda'a. Kuulli kun warshaa keessatti akkaataa halluu adda addaa qabaachuu danda'utti qophaa'ee yommuu dhiyaatu, isaan keessaa halluu nama hawwatuu fi miidhagaa ta'e filachuudhaan wal keessa yookiin halluu bifa garaagaraa qabu fayyadamuudhaan qophaa'a. Kuulli kun fuula duraan meeshaalee kanneen akka maatabaa fi qomoo irratti yommuu hidhamu, duuban immoo huddeella irratti hidhamee qophaa'a. Oromoo fardaan dabalee, saba koo fardaan dabalee. Oromoo fardaan dabalee, saba koo fardaan dabalee. Walumaa galatti Oromoon jiruu fi jireenya isaa gaggeessuudhaaf aadaa akkasumas duudhaa isaa ibsuudhaaf sirnoota adda addaa raawwata.
sirnoota Oromoon raawwatu keessaa tokko sirna awwaalchaati. Sirnoota akkasii fi kanneen biroo irrattis Oromoon fardaan dabaalee jila jilatee mijuus mijatee aadaa isaa calanqisiifata. Fakkeenyaaf namni tokko boqachuun isaa akkuma dhagaameen akkaataa beekamtummaa nama boqate sanaatti abbaan fardaa farda isaatiin himuudhaaf dursee fardaa fi mi'a farda isaa mimijeeffata. Guyyaan sirni awwaalchaa itti raawwatu erga adda ba'ee guyyaa dhaabbataan qabamee fi guyyaa sirna awwaalchaa sana abbootii fardeenii kanneen biroo kan mana jireenyaatiin walitti dhiyaataniin wal waamanii fardeen isaanii fe'atanii waan isaan barbaachisu hundaa qabachuudhaan imala isaanii itti fufu jechuudha. Kanaaf fardi guyyaa gaddaas guyyaa gammachuus dhimma Oromoo biraa hin hafu. Egaa sagantaa keenya har'aaf qopheeffannee asuma irratti goolabneerra. Nama torbanii nunaa jedhu waan nu caqastaniif ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa. Goota goota jaalee, goota goota jaalee, goota goota jaalee. Abbaan koo Oromoo, manarraa gaafata, seenaa dubbata, keessa dhaloota, gamnaa fi gootummaa, arjooma gaaroomaa, galgala ganama, isa faarfamaa, gamnaa fi gootummaa, arjooma gaaroomaa, galgala ganama, isa faarfamaa. Nadhii aadaa.
Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa.